Laftini kirkiram samina fura shee qabattee jirtim diinonni durii Itoophiyaa fi Eertiraan ammas qarqara waraana gara jabeessa dhaabbatum waraanni yeroo tokko lubbuu 70,000 liqimsem biyyee dhiigan jiisem maatii bara baraan adda kukkutee turem ammas akka hafuura awwaala keessaa deebi'ee ka'uuf sodaachisam. Nabidda gara gaafa Afrikaatti deebi'uudhaan naannoo duraanuu madaa'ee dhiiga raafamaa jirutti ibidda qabsiisuudhaan meeshaa waraanaa qophaa'eeram loltoonni callisanii jirum addunyaan ni ilaaltim garuu yeroon isaa dhumaa jiram har'a karra dhugaa bannam obomboleetti ol ka'aa jiru saaxillam. Leensi hamaan tokko gaafa Afrikaa keessa naanna'aa jiram urgaa waraanam sagalee boottii fi callisa obomboleetti farda isaa fe'atee gulufaa jiram Itoophiyaa fi Eertiraa yeroo tokko dhiiga fi abiddaan hidhamanii ture amma qarqara waraanaa dhiifaman qabne dhaabbachaa jiru xalayaan barreeffame meeshaa waraanaa bitame loltoonni waamamaniiru gaafiin kana booda jiru abiddi yoom bobaa kan jedhu ta'e torban darbe kana mootummaan Itoophiyaa akeekkachiisa nama qabbaneessu addunyaaf erge. Itoophiyaan xalayaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi mootummoota addunyaa humna guddaa qabaniif ergite. Eertiraan haleellaa waraanaa raawwachuuf qophaa'aa akka jirtu labsite. Hawaasni addunyaa osoo samiin hin bu'in akka gidduu seenuu gaafatte. Kun dukkana keessatti hasaasa miti. Kun iyya daangaa qaxxaamure. Dirree waraanaa osoo hin banamin addunyaaf waamicha gargaarsati. Asmaraanis dhiifama osoo hin taane dhukaasa deebiste. Itoophiyaa gowwoomsaa guddaan himatte. Itoophiyaan meeshaa waraanaa ishee ittisaaf osoo hin taane weeraraa fi ijaaraa jirti. Osoo hin tuqamin haguuggii nama miidhame uffattee mararfannaa addunyaa sassaabaa jirti jechuun himatte. Himannaan kun naannichi akka hafuura baafatu taasise. Eertiraan itti fufte Itoophiyaan maashinoota waraanaa gurguddaa biyya alaatii galchaa jirti. Haleellaa guutuuf qophaa'aa jirti. Soba siyaasatiin haguugamtee akka jirtu dabaluun beeksiftee jirti. Bara 1998 haga 2000 gidduutti Itoophiyaa fi Eertiraa waraana daangaa gara jabeessa lubbuu 70,000 galaafate gaggeessaniiru. Akka obbolaa bineensatti lafa cirrachaa fi of tuulummaa madaa irratti dhiiga dhangalaasanii bara 2018 walii galtee nagaa mallatteessanis dhugaan sun hin fayyine. Humni waraanaa jabaan loltoota miliyoonaa ol qabu kan kuusaa humna guddaa qabuun deeggarame diroonota sadarkaa olaanaa Tarkii, Chaayinaa fi Iraan irraa dhufaniin ijaarame rukuttaa baqaqsanii hodhuuf qophaa'eera. Waraanni Itoophiyaa oomisha indaastirii waraanaa babal'isaa kan jiru yoo ta'u dirooniin qawwee fi taankii rokkeettii furgugsu mataasaa oomishaa jira. Sirna misaayila fageenya dheeraa fi diroonii tooftaa haleellaa argachaa jira. Kutaalee waraanaa saayibarii fi neetworkii hordoffii dijitaalaa cimsaa jira. Humna qilleensaa xiyyaarota waraanaa Su-27 helikopteroota Mi-35 fi diroonii taargeetii rukutan hedduu qaba. Itoophiyaan maashinii teekinooloojii fi humna waraanaa qormaata keessoon qulqullaa'een lolti. Eertiraan waraana dhaabbataa loltoota 200,000 haga 250 qabduu fi baay'een isaanii tajaajila biyyaalessaa keessatti cufamanii kan turanidha. Lola goriillaa haleellaa daangaa saffisaa fi teessuma lafaa irratti dandeettii cimaa qabu. Istookii meeshaa waraanaa bara Sooviyeetiin taankiin qawwee farra xiyyaaraa ammallee harka ogummaa qabuun lubbuu namaa galaafatu qaba. Waraanni Eertiraa alaabaa isaaf du'uu hin sodaatu jedhama. Yaa ta'u malee waraanni yeroo ammaa qawwee bira darbuun saayibariin gaggeeffama. Itoophiyaan waraana dijitaalaa hordoffii artifishaal intelligensii fi meeshaalee daataa irratti investii guddaa gochaa jirti. Gaafa Afrikaatti wallabdeen guddachaa waan dhufeef yeroo dhiyootti wantoonni murteessoon afur wallabdee guutuu Itoophiyaa fi Eertiraa qabsiisuu danda'u. Tasgabbii dhabuu naannoo Tigray, abjuu galaana diimaa, shubbisa gaaddidduu meeshaa waraanaa fi gamtaa lafa jalaan wal ijaaraa jirudha. Lolli humnoota Tigray fi mootummaa federaalaa gidduu jiru walii galtee nagaan xumuramus madaa gadi fagoo wal amantaa dhabuu ammallee jira. Gareen Tigray tokko mootummaa giddu galeessaa dhaabsisuuf kaayyeffate Eertiraa waliin callisaan hojjechaa jira. Kaan ammoo nagaa deebisanii ijaaruu abdachuun kallattiin mootummaa federaalaa deeggaru.
wallabdeen dantaa kun saboota lamaan gara wallabdee kallattiitti deebisuu danda'a. Namoonni siyaasaa osoo falmanii saatalaayitoonni waan hunda ni argu. Suuraa waraanaa dhiyeenya kana akka mul'isutti biyyoota lamaan keessatti taankiin daangaa irratti kaa'amee jira. Sirni rokkeetti fi meeshaa waraanaa daangaa irratti fuulduratti tarkaanfachaa jira. Akkasumas sochiin loltootaa kan qophii waraanaa calaqqisiisudha. Kana booda dubbii qofa miti. Itoophiyaas ta'ee Eertiraan qophaa'aa jiru. Qilleensi eegumsaa fi sodaadhaan haphachaa jira. Gama biraan gamtaan lafa jira tarsiimoo bocu mul'achaa jira. Masirii fi Eertiraan walitti dhiyeenyaan hojjechaa jiru. Itoophiyaan gara Tarkii fi Somaalilaand illee garagaltee rogsadee haaraa dantaa naannoo uumtee jirti. Toorri gamtaa meeshaa waraanaa fi dubbiin jiru tarkaanfii dogoggoraa tokkoon gara waraana dhugaa fi dhiigaan guutameetti jijjiiramuu danda'u. Waraanni kun gaafa Afrikaatti kirkira lafaa nagaa dadhabaa diiguu danda'uuf daandii isaa irratti lubbuu miliyoonotaa liqimsuu danda'udha. Biyyoonni lamaan abidda harkatti qabatanii jiru. Lamaanuu dhukkubbii darbe ni yaadatu. Garuu lamaan isaaniyyuu amma gara qarqaraatti hiriiraa jiru. Ija banatanii fi harka isaanii walitti qabatanii. Lolli kun yoo jalqabe saba lamaan gidduutti turuu dhiisuu mala. Soomaaliyaan, Suudaaniin, Jibuutii liqimsuu mala. Guddoota addunyaa gara abiddaatti harkisuu mala. Addunyaan kanarratti rafuun qabdu mallattoon akeekkachiisaa gubachaa jira. Gaafni ni raafama. Abiddi ol ka'aa jira. Yeroon callisuus darbeera. Itoophiyaa fi Eertiraan kana booda haasa'aa jiraniin meeshaan waraanaa bitame akeekkachiisni dhukaafame lafti mataan ishee raafamuu eegaltee jirti. Kun abidda daangaa liqimsu saboota cabsu gaafa Afrikaa ammas dukkana keessa harkisuu danda'udha. Haa ta'u malee waraanni hiree miti filannoodha. Har'as addunyaa filachuu qabdi. Samiin osoo hin gubatin dubbachuuf yookiin haga yeroon isaa darbutti callisu. Kun akeekkachiisa jajjaboo sodaa dhugaadhaan barreeffame haa ta'u. Gaafni ni raafama. Obomboleettiin walitti qabamaa jira. Boqonnaan itti aanu amma barreeffamee jira. Nagaa ta'a. Bakka jirtan hundatti hamtuun isin hin argin jennee asumaan nagaadhaan mannaa.